Nagaa fayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu jaalalli Waaqayyoo abbaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo iddoo garaa garaa teessanii kan na hordoftan hundumtuu jaalala Waaqayyoo teennaan irras barumsa biraadhaan walitti deebinee irraa turtii yeroo muraasaa booddee barnoota haaraatiin walitti deebinee irraa yeroo darbee seeramoo ayyaana kan jedhu walii wajjin barachaa turre seerri maalii ayyaanni maalii waan jedhu sagalee Waaqayyoo kee walii wajjin barachaa turre. Jaalala Waaqayyoo ta'ee jennaan amma immoo barumsa ergaa Ibrootaa qabadhee dhufeera. Baay'een keessan akkuma isin koomentii karaa garaa garaa bilbilaan illee toora adda addaa naa bilbiluudhaan itti haasa'aa turtanii. Anis koomentii keessan irra dhaabbadhee barumsa ergaa Ibrootaa waliin barachuuf kaaneerra. Barumsa ergaa Ibrootaa egaa barumsa macaafa qulqulluu keenya 66 isa tokko ta'ee ergaa guddaa of keessaa kan qabu teewooloojiin kan badhaadheedha. Keessumattiyyuu barumsi ergaa Ibrootaa kun barnoota guddaa dhimma Yesuus Kiristoos irratti qabatee kan dhiyaate, eenyummaa Yesuus Kiristoos kan dubbatu, waaqummaa isaaf namummaa isaa kan itti gargar baasee himu, Kiristoos maal akka fakkaatu nutti kan agarsiisu waan ta'eef barumsa kana barsiisuudhaaf anis murteessee irratti kadhadhee keessa koo waan dhufe irratti isiniif dhiyaadheera. Egaan jaalala Waaqayyoo ta'e kutaa jalqabaatii kaasnee walii wajjin ilaallaa barumsi ergaa Ibrootaa maal akka fakkaatu introdakshinii irratti barraa. Akkuma isin koomentii irratti naaf kaastanii barnoota keenya kana keessatti daqiiqaa 20 kan hin caalleedha kan kutaa tokko keessatti walii wajjin barannu. Kutaa kana daraa keessan seeraan akkasiin dhaggeeffattan jaalala gooftaan gabanumaan isin hima. Tun gara barumsa gootiin darbiin dhaamsa kana sirriitti akkasiin dhaggeeffattan nan barbaada. Ni jalqabaa daqiiqaa 20dha isinitti hin baay'isu. Daqiiqaa 20 kana keessatti garuu ergaa ani isiniif dabarsu kana hafuurri qulqulluu karaa koo godhee wanta isinitti dubbatu kana olaantummaa sagalee Waaqayyoof laattanii akkuma nama yeroo waldaa keessa teessanii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffattan tasgabbiin dhaggeeffattanii tasgabbiidhaan akkuma akka dhaggeeffattan yaada keessan sagalee Waaqayyoo kanaaf ergiftanii akkasiin dhaggeeffattan jaalala gooftaan isin gaafadha. Asumaanii jalqabdanii akkasiin hin dhiifne kutaa jiru hundumaa tartiibaan akkasiin hordoftan jaalala Waaqayyoon isin hubadha isin hubachiisa. Kutaan kun immoo torbeetti yeroo tokkodha. Yeroo hundumaa guyyaa definoo yookaan hojjediree yookaan maandee kan jennu yeroo hundumaa kan gaddisniif dhiifamudha. Kutaa kana keessatti egaa torbeedhaan daqiiqaa 20 kana Waaqayyoof aarsaa godhaatii sirriitti dhaggeeffadhaa waa'ee Yesuus Kiristoos kana baradhaan afeerraa koodha. Ergaa Ibrootaa akkaataan itti ani qabadhee koomentii namoota baay'ee argeera. Koomentiin keessan maal akka ta'u akkamitti akka dubbatamuu qabu waan baay'ee isaan haa kennitanitti gooftaan isin haa eebbisu kallattii garaagaraan namoonni yaada laachaa turtanii. Anis koomentii keessa irra dhaabadhe ergaan Ibrootaa lakkoofsaan baratama yoo ta'e baay'ee dheerata akkuma isin kaaftanii tarii waggaa 1-2 fudhachuu danda'a. Kanaaf iyyuu paraagiraafii manni jiru akka yaada isaa filoo aayidiyaa isaatti nu godhii kan jiru nu haa kaastanii turtanii. Anis akkuma ittiin qabadhe garuu introdakshinii isaa irratti qoshee turuu qabna. Itti seensa sirra gaafa maaliif turraa barumsa tokko gaafa jalqabnu itti seensi murteessaadha. Itti seensa irratti sirriitti isinii galeera ta'enna macaafi kun hiikoo isaa sirriitti argachuudhaa fi akkamitti barreeffame eenyu barreesse maaliif jedhame waan jiru sirriitti yoo hubanne gaafa macaafa sana dubbifannu illee nu hiikamaa deema jechuudha. Maaliif seensi maal nu qabsiisa baakgiraawundiin barnoota kana yookaan kitaaba kana akka nuyi macaafa sana sirriitti hiikkannuuf akka barreeffametti fudhachuu akka nuyi dandeenyuuf nu gargaara waan ta'eef baakgiraawundii irratti qoosheetan tura. Garuu yeroo macaafatti galuu akka kana turuu dhiisuu nan danda'a. Lafa lakkoofsi sirriitti ifuu qabutti yookaan dubbatamuu qabutti lakkoofsuma tokkorra dhaabachuu nan danda'a. Lafa yaada isaa wal fakkaatutti immoo walitti fideen akkuma paraagiraafii filoo aayidiyaa isaatti isinii dhiyeessa. Kanaaf akka isin na hordoftan jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Eebbifamaa isin saba qulqulluu saba Waaqayyoo dhiiga isaan bitate Kiristoosiin saba Waaqayyoo walitti qabate waan taataniif saba yaraa miti tuuta yaraa miti isinii namoota dhiiga Kiristoosiin bitamanii miiccatanii qullaa'anii mirga Waaqayyoo abbaa ta'anidha isinii akkasitti of yaadaa gatiin keessan guddaa akka ta'e beekaa
sagalee waaqayyoo maaddii waaqayyo nuuf qopheesse kan dhangaa waaqayyo nuuf qopheesse kan akka dhiyaattaniif isin afeereera. Isinis namoota biraa afeeraan namoota hiriyoota keessaniif akkuma kanallee hiriyoota hojii, hiriyoota umurii, namoota itti dhiyaattan hundumaatti sheerii gochuun dhangaa waaqayyoo nuuf qopheesse kana waliin akka qooddannuuf gama keessaniin gahee keessan akka isin baatan jaalala gooftaan isin gaafadha. Nan jalqabaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin barumsa ergaa Ibrootaa keenya jalqabna. Barumsa ergaa Ibrootaa Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irra dubbifannee jalqabna. Wanta dubbannu keessaa nuyi hangafa lubootaa isa bantii waaqaa keessatti gara mirga teessoo waaqayyoo surra qabeessaa taa'e akkasii qabna isa jedhutu hundumarra caalaidha. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 1 keedha. Waanuma dubbannu keeyaati nuyi hangafa lubootaa isa bantii waaqaa keessatti gara mirga teessoo waaqayyoo isa surra qabeessaa akkasii qabna isa jedhutu hundumarra caalaidha. Ibrooti waan caalu hundumaa kaasee hundumarra isa caalu nutti agarsiisa. Hundumarra isa caalu ilaala. Hundumarra kan caalu waa'ee Yesuus Kiristoosidha. Biyya lafaa kanarratti namni waan baay'ee caalchifachuu danda'a. Biyya lafaa kanarratti namni waan baay'eetu naa caaladhee kaa'achuu danda'a, guduunfachuu danda'a. Garuu wanta nuu caalannee qabanne sanarra kan caalu waan hundumarra kan caalu Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf amma waa'ee isa hundumarra caalu walii wajjin baranne jechuudha. Eenyu isa inni hundumarra caalu sun Kiristoos Yesuusidha. Isa hundumarra caalu barannam. Waa'ee kiristaanni gaafa jiraatu kun gaarii moo gadhee dhadhee wal bukkee qabee ilaala miti. Isa caalu keessa baay'ee caalu jiraata. Kanaaf amma nuyi wanta caalu keessa waan isa baay'ee caalu waa'ee Kiristoos keenyaati kan nuyi walii wajjin ilaallu jechuudha. Macaafni ergaa Ibrootaa macaafota yookiin wangeelota arfan macaafa qulqulluu keessatti argaman itti aansee akka wangeela shanaffaatti ilaalama. Kitaabota garaagaraa irraa akkuma kana beektonni macaafa qulqulluu gaafa kaanii akka wangeela shanaffaa jedhanii kaa'u. Akka wangeela shanaffaattis fayyadamu. Maaliif akka itti kaa'u yookaan akka itti maaf ilaalama yoo jettanii macaafota keenya hundumti isaaniiyyuu 66 waa'ee Yesuus Kiristoos dubbata beekamaadha. Kallattiinis alkallattiinis 66 macaafa qulqulluu keeyyata guddicha addunyaa jedhamee akkuma beekamu keeyyatti guddicha addunyaa kuni waa'ee Kiristoos keeyyata tokko gogeessa ima ijoo tokko qofatu jira. Keeyyatti ijoo kun ima tokko kan inni qabu kun waa'ee Kiristoosidha. Haa ta'uyyuu malee daayireektii wangeelonni arfan waa'ee Kiristoos qofadha kan isaan haasa'an. Wanta inni godhee hojiisaa, maalummaasaa, eenyummaasaa, deddeebiisaa, tajaajilasaa hundumaadha kan isaan qabataniira wangeelonni arfan. Wangeelota arfan kanatti aansee macaafni ergaa Ibrootaa Christ centered yookaan giddugaleessaan Kiristoos godhatee waa'ee Kiristoos qofa waan dubbatuuf akka wangeela shanaffaatti yookaan akka ergaa wangeelaa isa shanaffaatti kan inni ilaalamuuf kanaafidha jechuudha. Kunis guutummaan ergaa isaa kallattii waa'ee Yesuus Kiristoos qabatee waan jiruufidha. Egaa qorattoonni macaafa qulqulluu yookaan beektonni macaafa qulqulluu macaafa ergaa Ibrootaa kanaan maal jedhu kitaaba isa caalu. Kitaaba isa caalu. Kitaaba isa caalu jedhamee maaliif waamame? Kitaabonni kun waa'ee namoota garaagaraa kaasee, waa'ee abboota amantaa kaasee, waa'ee lubootaa kaasee, waa'ee gurguddootaa kaasee, waa'ee Malkiseedeq fa'aa kaasee, waa'ee raajotaa kaasee, waa'ee ergamootaa kaasee hundumaarra kan caalu Yesuusidha. Haleluuyaa. Namatti tola. Ilaala. Namarraa jalqaba, abboota amantiirraa jalqaba. Isarra Kiristoos hin caalan. Ergamoota kaasaa hin caalan. Luboota kaasaa hin caalan. Malkiseedeqiin kaasaa hin caalan. Kanaaf guutummaan ergaa Ibrootaa maal qabateera? Kiristoos hin caalan. Kitaabichi guutummaa masaatti maqaa gaafa laattan yookaan gaafa cuunfitanii waa'ee isa caalu dubbata. Kanaaf kitaaba isa caalu. Beektonni macaafa qulqulluu keessumaa teolojiyaan. Kitaaba isa caalu kan inni jedhameef maaliifi waa'ee waan caalu dubbata. Sirriitti gadi fageenyaan argina waan ta'eef. Museen guddaa akka inni ta'e mana waaqayyoo keessatti amanamaa akka inni ta'e kaasee Yesuus garuu isarra hin caaleedha. Haleluuyaa. Abrahaam fa'aa kaasa. Abboota amantii kaasa. Ergamootuma warra waaqarraa kaasa. Isaan dandeettii isaan qaban, eenyummaa isaan qaban, akka isaanitti hojii waaqayyoo hojjetan akka ibiddaa hafuuraatu waaqayyo isaan godhate macaafa faarfannaa keessaa xaqqasee kaasa.
Garuu Yesuus isaanirra hin caaleedha. Malkiiseedeq luba bara baraati hangafa inni luba nagaadha. Mootii Saalem innedha. Garuu Yesuus isarra hin caaleedha. Yesuus hundumarra hin caala. Kanaaf macaafni kun Kiristoos caala. Kiristoos guddaa. Kiristoos waan hundumaa gararraa akka ta'e nutti agarsiisa. Kanaaf macaafa isa caalu jedhu. Kanaaf iyyuu guutummaan ergaa Ibrootaa guutummaa masaa gaafa cuunfinu bakka gurguddaa 5tti cuunfinee ilaalla. Kitaabonni garaagaraa bakka garaagaraatti qoodu, teoloojiin garaagaraas kan bakka 3tti qoodan jiru. Guutummaa isaa garuu kan bakka 5tti qoodan jiru. Guutummaamti ergaa Ibrootaa kun bakka gurguddaa 5tti kan hin qoodee kitaabota adda addaarraas ilaalee rifeenii kan hin qoradhe qaba. Kanaaf iyyuu guutummaan ergaa Ibrootaa kun bakka gurguddaa 5 tokko Yesuus ilma Waaqayyoo isa hundumaarra caalu akka ta'edha. Waa'ee Yesuus Kiristoos ilmummaa Yesuus Kiristoos Yesuus hundumarra hin caalaa'edha. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee amma lakkoofsa 14tti guutummaan boqonnaa tokko Yesuus ilma Waaqayyoo isa hundumarra caalu akka ta'e dubbata. Yesuus namummaa isaatiin ergamootarra akka caalu. Yesuus namummaa isaatiin ergamootarra akka caalu. Ergama qabatee dhufe illee ergamootarra akka caalu. Ergamni harka yookaan miishinii inni qabatee dhufes miishinii ergamoonni qabatan akka caalu dubbata. Inni lammaffaan Yesuus ergamoota irra ni caala. Asitti wanti nuyi beeknu Waaqayyoon dubarra caalannee waa'ee ergamootaa gaafa qaabnu macaafa qulqulluu keenya keessatti keessumaa afaan Ingiliffaatiin ifaadha wanti kun ergamoota jenna nuyi afaan Oromootiin garuu fakkeenyaaf warra namuma akka keenyaa ta'anii irra maqaa ergamummaa ofitti maxxanfataniis ergamoota jenna. Phaawulos faadhaanis ergamootuma jenna. Ergamoota warra waaqarraanis yookaan warra hafuuraanis ergamoota jenna. Hunduma isaa ergamoota jenna. Afaan Ingiliffaatiin garuu akkasumatti garaagariidha warri kun jechuudha. Messenger, apostle, akkuma kana immoo angels jenna jechuudha. Warri kun afaan Oromoo keessatti garaagarii. Kanaaf al tokko isaan kan adda baasuudhaaf afaanota Ingiliffaa yoon fayyadameen of kalchaa. Yesuus ilma Waaqayyoo hundumarra caalaa ta'uu isaa inni tokkoffaa. Lammaffaa Yesuus ergamootarra hin caala. Ergamoota warra kam apostle warra irra akka caalu dubbata. Boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee amma lakkoofsa 14tti Yesuus Kiristoos apostolootarra yookaan ergamoota warra 12 irra akka inni caalu. Ergamoota isaa akkuma kan ergamoota warra apostoloo fi jedhee akka inni caalu. Ni dubbata. Ergamoonni kun immoo apostoloonni kun immoo fakkeenyaaf Museerra Kiristoos akka inni caalu akkuma kana akkuma Museen ajajabe akkuma Museen abboomame akkuma Museen amanamaa ta'e mana Waaqayyoorra garuu Museen amanamummaa isaa akkuma inni cabse abboomamu akkuma inni dide Yesuus Kiristoos akkuma sana abboomamaa ta'e garuu abboomamuun isaa kan Museerra hin caalu. Innis abboommii hin cabsinidha waan ta'eef abboomamuudhaan Museerra akka inni caalu. Ergama qabatee dhufe Museerra akka inni caalu dubbata. Qabxiin sadaffaan Yesuus hangafa lubaarra akka caalu. Hangafa lubaarra keessa galle tokkoon booddeen ilaalla waan ta'eef. Luboonni kakuu moofaa keessa gaa lubatu jira. Arras lubi jira. Lubi kakuu moofaa sanyii Leewwii keessaa qofadha. Sanyii 12 saba Israa'el kiyaa kan fu'ame sanyii Leewwiiti. Hangafi lubaa immoo sanyii Aaroon yookaan mana Aaroon kiyaa maatii Aaroon kiyaa qofa ta'uu qaba. Yesuus Kiristoos garuu sanyii lubootaa kanarra akka caalu lubummaan Yesuus sanyii lubaarra akka inni caalu yookaan sanyii luba sanyummaadhaan argatan irra akka inni caaludha. Iddoo kanatti wanti nuyi beekuu qabnu Yesuus Kiristoos gosi inni kiyaa dhalate sanyii Yihudaati. Sanyii Yihudaa kiyaa immoo lubummaan hin ba'an. Sanyiin sun sanyii mootiiti malee sanyii lubaa miti. Garaagariidha saba Israa'el keessatti booddee sirriitti hin baranna. Saba Israa'el sanyii luba ta'uu kan danda'u saba Israa'el keessatti sanyii Leewwii qofadha. Luba ta'uudhaaf dirqama Leewwii kiyaa dhalachuu qaba. Hangafa lubaa ta'uudhaaf immoo maal kiyaa dhalachuu qaba? Maatii Aaroon kiyaa ta'uu qaba. Sanyii Aaroon kiyaa ta'uu qaba. Leewwiima keessa iyyuu ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu Yesuus Kiristoos garuu akka seera sanaatti sanyii Leewwii kiyaa miti kan hin dhalate. Inni maaliin hin fudhanne lubummaan kan isaa kun lubummaa sanyiidhaan argatame jechuudha. Sanyiin argate osoo hin taane olii waaqa biraa kennameef jechuudha. Kanaaf iyyuu lubummaan Kiristoos lubummaa Leewwii irra akka inni caalu dubbata. Inni
Egaa lubummaa Aroon irra hin caaladha. Lubummaa Malkiseedeq irra hin caalaadha. Waa'ee Malkiseedeqii wajjin fidee wal qabsiisa. Malkiseedeqii luba akka inni ture Macaafa Qulqulluun dubbata garuu sanyii lubaatii miti innis. Kanaaf Malkiseedeqiif Iyyasuus Kiristoos wal fakkeenya guddaa qabu. Keessumaa namoonni yeroo baay'ee Malkiseedeq kun Kiristoosumadha. Kiristoos kakuu moofaa kee tures kan jedhan ni jiru. Gaafa bira geenyu sirriitti hin baranna Malkiseedeq maa inni akkamitti Kiristoos wajjin wal fakkaatu garaagarummaan isaanii maa inni Malkiseedeq eenyu ture kan jedhu sin ilaalla garuu lubummaan Yesuus Kiristoos lubummaa Malkiseedeq irra hin caalu. Qabxiin afuraffaan namaaf Waaqayyoon araarsuuf hundumarra hin caalu. Namaaf Waaqayyoon walitti araarsuuf Kiristoos isa hundumarra caalu ta'ee Macaafa Qulqulluu kana keessatti akka inni dhiyaatu. Waa'ee dhimma araarsuu gaafa kaasan namoonni garaagaraa hubannoo adda addaatiin hubannoo dogoggoraa macaafa keenyarraa adda kan ta'e kan qabaatan ni jiraatu. Araarsuu kan danda'u garuu Iyyasuus Kiristoos qofa akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nu barsiisa. Kana kutaa macaafa qulqulluu keessaati namaaf Waaqayyoo walitti kan araarsuu danda'u Iyyasuus Kiristoos qofa akka ta'e macaafa qulqulluu iddoo baay'eetti dubbata. Ximeetiyoos keessatti illee dubbata. Namaaf Waaqa gidduu kan dhaabate gooftaa tokko qabna. Namaaf Waaqayyoo walitti kan fide gooftaa tokko qabna jedheen dubbata. Sagalis booddee biran keenya garuu araarsuudhaan hundumarra caala Museen ka'eera. Gaafa Museen Waaqayyoo wajjin saba Israa'el walitti araarsuuf ka'e Waaqayyoo lakkinni kun sin laalatutti jedhe. Macaafa keerraa na balleessi malee saba kana hin balleessin gaafa inni jedhe sabi Israa'el. Badii balleessanii yookaan Waaqayyoon dhaga'uu jedhanii gaafa Waaqayyoo nam fixa saba kana gaafa inni jedhe Museen maa jedhe qooda saba kana balleessitu anaan na balleessi macaafa keerraa gaafa Museen jedhe Waaqayyoo akkasitti jedhe hin koore. Ani namuma cubbuu hojjetuni macaafa koorraa balleessi. Ani namumaan yakka godhuun balleessi. Namumani itti aaru hundumaa nan balleessa malee isa kana gochuudhaaf isa kana kanatti dhageessifachuu hin dandeessu Waaqayyoo gidduu galummaa kan akka inni Musee harkatti dideen argina. Macaafa qulqulluu keessatti. Kanaaf ergamoonni gidduu galuu akka hin dandeenye. Kanaaf abbootii amantaa nu gidduu galuu akka hin dandeenye. Nuuf Waaqayyoo walitti araarsuu akka hin dandeenye. Kan walitti araarsuu danda'e namaaf Waaqayyoo walitti araarsuu kan danda'e Iyyasuus Kiristoos qofa akka ta'e araarsuudhaan hundumaarra akka inni caalu boqonnaa 8 lakkoofsa tokko kaasnee boqonnaa 10 lakkoofsa 39 irratti illee ni arganna. Kanaafuu waliigaltee yookaan hariiroo haaraa akka inni uume eenyu Kiristoos nuuf Waaqayyoo gidduutti jechuudha. Inni biraan aarsaa haaraaf karaa waaqeffannaa haaraa akka inni ta'e Kiristoos aarsaa haaraa ta'e. Egaa gidduu galuu kana keessatti aarsaa haaraa akka inni ta'e aarsaan inni haaraa jechuun maal jechuudha? Kalee dheengadda aarsaan moofee wayii tokko jira jechuudha kan kalee dheengadda jiru. Inni kalee dheengadda sabni Israa'el fuula Waaqayyoo duratti gaafa dhiyaatu kan inni waaqeffatu kan inni ittiin aarsaa isaa dhiyeeffatu hoolaa wantoota qabatee dhufee aarsaaf kan ta'e kanneen akka hoolaa reettii ta'u gugee ta'u waaqalee aarsaa dhiyeessa. Hamma garuu aarsaan sun hafeera. Kiristoos aarsaa ofii isaatii ta'ee aarsaa haaraa ta'ee waaqeffannaa haaraa jireenya haaraa deddeebii haaraa keessatti nu dabarsa jechuudha. Kanaaf amma aarsaa isa kaleessaa osoo hin taane aarsaa haaraa tokko jira. Aarsaa inni haaraa kun immoo isa bara baraan jiraatudha. Al tokko bara baraan aarsaa ta'e jechuudha Kiristoos. Kana booddee aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu kan biraan hin jiru. Aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaate Kiristoosidha. Aarsaan sababa cubbuutiif dhiyaate fuula Waaqayyoo duratti ingee Waaqayyoo itti gammadeera isa kanatti. Inni kun gahaadha kan jedhe aarsaa ga'aan Kiristoosidha jechuudha. Kanaaf Kiristoos aarsaa ga'aa akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nu barsiisa jechuudha. Inni shanaffaan macaafa Ibrootaa kun inni shanaffaan qabxii inni shanaffaan inni qabatee jiru karaa isaa hundumarra caalu akka Yesuus Kiristoos ta'e nu barsiisa. Karaa amantiif daandii dhugaa akka ta'e karaa Waaqayyoo ittiin gammachiistu akka ta'e karaa hundumarra caalu obboloota dhaabbati amantaa garaagaraa jiraachuu danda'a. Amantaa garaagaraatu addunyaa kanarra jira. Beektonni macaafa qulqulluu macaafota garaagaraa irraa akka arginu amantaan 4,200 ol addunyaa keenyarra akka jirudha kan inni dhugaa bahu. Amantaa 4,200 kana keessaa amantaa kiristaanaa ala ana karaan ana dhugaan ana jireenyi kan jedhan jiru. Iddoo kamitti ilaala. Baraba namni karaa mataa isaatii Waaqayyoon barbaaduu danda'a. Garuu argachuu hin danda'u.
karaa dhugaan karaa waaqayyo ilmaan namootaaf qopheesse karaa Yesuus Kiristoos qofa. Karaa tokkicha qofa. Waaqayyo karaa tokko qaba. Karaa ittiin jireenya argatu. Waaqayyo karaa tokko qaba. Karaa nu ittiin fayyadu. Karaan tokkichi sun Yesuus Kiristoosidha. Museen karaa ta'uu hin danda'u. Ergamoonni karaa ta'uu hin danda'ani. Eliyaas karaa ta'uu hin danda'u. Eenyu dhaabbata amantaa kee abbaa. Eenyu Abrahaam fa'a. Namooti garaagaraas dhaabbata amantaa garaagaraa kan uuman yoo jiraatan karaa ta'uu hin danda'an. Karaa waaqayyoo agarsiisuu hin danda'a isaan. Karaa waaqayyootti geessu ta'uu hin danda'a. Karaa waaqayyootti geessu kan ta'e Yesuus Kiristoos qofa. Amantaan garaagaraa ka'uu danda'a. Dhaabbata namni waan garaagaraa kireetii godhee fiduu danda'a. Waaqa tolfamaa adda addaa uumachuu danda'a. Garuu isaanumti mataan isaanii kun karaa jireenya dhugaadha hin jenne. Waa'ee jireenyaa gaafa gaafataman nu waan beeknu jechaa ture. Waa'ee jireenyaa gaafa gaafataman Kiristoositti quba qabaa kan turan jiru. Macaafumti isaan qabatan kan dhugaa ba'u jechuudha. Yesuus Kiristoos garuu karaa isa hundumaa irra gararraa ta'e eenyullee naan malee gara abbaa dhaquu hin danda'u. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 14:6 karaan dhugaan jireenyaan anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u. Gara waaqayyoo karaa namitti hin dhaqu karaa tokkicha innis Kiristoosidha. Isa kana nu barsiisa jechuudha. Erga amma kana waa'ee Ibrootaa ilaallee kallattiidhumaan kutaa itti aanu keessatti kaayyoon ergichaa maali kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Kaayyoon ergichaa yookaan kaayyoon barreeffamuu macaafa qulqulluu. Kaayyoon barreeffamuu macaafa qulqulluu keessatti immoo kaayyoon barreeffamuu ergaa Ibrootaa kan jedhu qobaatti kiyaabaafne ilaalla. Macaafni kaayyoo qaba. Kaayyoodhaaf barraa'e. Kaayyoonni barraa'eef ni jiraata. Kaayyoo sana kiyaa garuu kan Ibrootaa sirriitti baranne jechuudha. Kanaaf gooftaan isin haa eebbisu. Daqiiqaadhuma 20 akkuma isin jedhe daqiiqaa 20 walii wajjin barachaa deemna. Sirriitti ta'an dhaggeeffadhaa. Gaaffii qabdan asuma jala naa ka'a. Gooftaan isin haa eebbisu. Bara keessan jireenya keessan torbeen keessan kan eebbifame haa ta'u torbee dhuftuu kaayyoo ergaa Ibrootaa barreeffamee walii wajjin yeroo itti barannu ta'a. Ulfaadhaa kabajamaa. Akkasuma namoota itti dadhabuudhaan akkuma kan obboleessa koo maatii galateeffachuun barbaada itti dadhabuudhaan akkasitti kaameraa dudduuba dhaabachuudhaan haalli kun bareedee akkasiin bira ga'uuf kan hojjechaa jiru eebbifame jechuun barbaada. Isinis eebbifamaa laayikii gochuu sheerii gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaan nu bukkee dhaabadhaa nu cimsaa isin jedhaa gooftaa isin haa eebbisuu ulfaadhaa.